mootummaan Ameerikaa sochii Itoophiyaatti sirna qaafoo yeessuuf eegalame akka deeggaru beeksise. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa tajaajilawwan adda addaatiif kan oolu yuuroo miiliyoona 10 Itoophiyaadhaaf kennee jira. Gamtaan Afrikaa haalli yeroo ammaa Liibiyaa keessa jiru akka isa yaaddeesse beeksise. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota kun televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti oduulee isaati kana waliin an Hayimaanoot Gannanaati. Pireezidaantii Saahilawarq Zawudeen dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergama addaa gaanfa Afrikaa simachuun mari'atanii jiru. Pireezidaantii Saahilawarq ergama addaa dhaabbatichaa Piroofeesar Naangaaniyaangaa masaraa biyyaalessaatti simatanii dhimmoota hariiroo qaamolee lameen irratti mari'ataniiru. Pireezidaantii Saahilawarq gamtichi muudama laatameefiin baga gammaddan jechuun muudamni isaanii Itoophiyaan karaa mootummoota misooma baha Afrikaatiin hirmaannaa gaanfa Afrikaa taasistuuf faayidaa akka qabu eerani. Piroofeesar Naangaaniyaangaan gama isaaniitiin Itoophiyaa waliin tumsaa kan hojjetan ta'uu eeranii jiru. Odeeffannichi kan waajjira pireezidaantiiti. Atileetonni keenya baroota hedduudhaaf injifannoo gonfachuu kan danda'an tokkummaan wal deeggaruun ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himan. Haalli kun immoo nageenyaa fi badhaadhina biyya keenyaatii fi muuxannoo gaarii akka ta'us himanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed atileetota dorgommii fiigicha qaxxaamura biyya addunyaa 43 irratti hirmaatan waajjira isaaniitti simachuun dubbatanii jiru. Oliiqaa Balaa bal'ina oduu kana qindeesseera. Atileetonni Itoophiyaa fiigicha qaxxaamura biyya addunyaa 43 irratti hirmaannaa taasisaniin akkuma amaleeffame qabxii gaarii galmeessuun isaanii ni yaadatama. Kanarraa kan ka'e sirna badhaasaa fi galataa isaanii qophaa'ee masaraa mootummaatti argamaniiru. Sirna kanarratti kan argaman ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed atileetonni baroota hedduudhaaf ida'amanii bu'aa gaarii galmeessuun akkuma uummataa fi biyya boonsaa turan injifannoo fi fiixaan bahinsa galmeessuuf daandiiwwan qormaataa darbuun barbaachisaadha jedhani. ክፉ ዜና በምንሰማበት በዚህ ጊዜ አዱኛ ከነራ የሮቲ ወይተ ኦዱ ሀማፊ ቦይቻ ዳገኙቲ አማስ ጭምኔ ከነ ሆጀኑ ታናን ወልደገፈኔ ኢዳሙን እንጂፈቹ አከ ደንዴኙ አገርሲሱ ኬሰኒን የሮቲ ፊጋን ሁንዱምቱ እንጂፈታ ፈካቴ እንጂፈኖ ዋኑ በርሲፍተኒፍ አብዲ ደበለታ አከ ሂደኑ ዋኑ ታሲፍተኒፍ baga gammadaniin jechuu barbaada. Addunyaa irratti afaanonni 6,500 ol dubbatamuu isaanii kan ibsan ministeerri muummee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii 193 qofa beeka afaanota 6,500 biyyi hojjetameen jiruuti biyya keenyatti seenyummaa garaagaraa keessatti waliin jiraachuun biyya keenyattiin eegallee jedhani haala yeroo ammaa biyyattii bu'uura godhachuunis ergaa isaanii dabarsaniiru. እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ቋንቋ መናገራችን nuti Itoophiyaanonni afaanota hedduu dubbachuu keenya waan xixiqqoo gatii wantoota gurguddoo nu jalaa balleessuu danda'aniin garee uumnee asii fi achitti dhagaa akka hin darbanneef hubannaadhaan Ruwaandaarraa barachuu barbaachisa. Ruwaandaa keessatti sabummaan fiixee ga'e warri Huutii Tuutsii miliyoonatti lakkaa'aman erga ajjeesanii booddee har'a Ruwaandaa keessatti sabni kee maalidha jedhanii gaafachuun seeraan dhorkaadha. Yeroo fi iddoo kamittuu namoonni hamaa yaadanii jiraachuu danda'u haa ta'u malee hojii fi yaadota isaanii akkanaarraa fagaachuu fi uummanni nagaan immoo raawwattoota yaada isaanii akka hin taane ministeerri muummee kan dubbatani. ብዙዎቻችን በጋራ በሰላም መኖር የምንፈልግ ቢሆንም baay'een keenya nagaadhaan waliin jiraachuu yoo barbaanneyyuu inni tokko isa tokko nyaachuun bu'aa akka fiduutti namoonni yaadan har'as ta'ee boru jiraachuu danda'u. Hammeenya ta'uu kan danda'u harki 99 uummanni nagaa jaalatu yaada jaroota sanaa baatee yoo socho'ee fi babal'iseedha. Rakkoolee akka biyyaatti jiran takkaatti furuun akkuma ispoortii waan hin danda'amneef garuu suuta suutaan furamuu jedhan ministeerri muummee. ቅደም ተከተልን የማያውቅ ማንኛውም ስራና ሰራተኛ hojjetaan hojii fi tartiiba hojii hin beekne hunduma isaa sirriitti xumuruun isa rakkisa. Rakkoolee biyya akka ba'aatti tuulaman halkan tokkotti furuu yaaluun hunduma isaa akka nu hin dadhabsiisnettis hubannoodhaan marii adeemsa yeroo fi tartiiban furaa
haala ittiin waliin deemuu dandeenyuun lammiin hundumtuu injifannoo kanarraa baratee deemuu akka qabu nan amana. Piroojeektii magaalaa Finfinnee miidhagsuuf hektaarri 40 waggaa tokko keessatti ni xumurama. Fulbaana dhufu uummataaf banaa ta'a kan jedhan ministeerri muummeen hanga kiiloomeetira 50tti hojiin miidhagsuu akka itti fufu eeranii atileetonnis deeggarsa akka taasisan waamicha dabarsaniiru. Dilbata dhufu sa'aatii 1 hanga 2tti sochii konkolaataa dhaabuun guutuu biyyaatti hojiin qulqullinaa ni taasifamaas jedhaniiru. Kunis yaada jallinaa dhiisuun wiixataa hanga wiixataatti waan gaarii yaaduun fakkeenyummaa ta'uuf gargaaraas jedhaniiru. Deetaa ministeera dhimma alaa Dr. Maarqos Takleen Itoophiyaa daawwachaa kan jiran ministeera raayyaa ittisaa Xaaliyaan Elizaabeet Teerentaa waliin mari'atanii. Ijoon marii isaaniis walitti dhufeenya biyyoota lamaanii waggoottan hedduu lakkoofsise irra caalaa cimsuufidha jedhameera. Dursitoonni biyyoota lamaanii dhiyeenyatti wal duraa duubaan daawwannaa taasisuun isaanii walitti dhufeenya isaan gidduu jiru cimsuuf kutannoo kan itti agarsiisanidha jedhanii jiru Dr. Maarqos Takleen. Keessumaayyuu walitti dhufeenya gama nageenyaa fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa cimsuu irratti fooyyeessuun murteessaa ta'uu himani. Ministeerri raayyaa ittisaa Xaaliyaan Elizaabeet Teerentaan Itoophiyaatti jijjiirama gama siyaasaa, dinagdee, seeraa fi haqaatiin geggeeffamaa jiru dinqisiifatanii jiru. Gara fuulduraattis walitti dhufeenya biyyoota lamaanii kanaan dura hin tuqamne dabaluun waliin hojjechuun akka barbaachisu himuu isaanii odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa arganne ni mul'isa. Mootummaan Ameerikaa sochii Itoophiyaatti sirna haqaa fooyyeessuuf eegalame akka deeggaru beekse. Piroojeektii haaraan haqaa jedhamee waamamuu fi mootummaa Ameerikaatiin deeggaramuu ifoomsamee jira. Piroojeektii kana raawwachiisuufis $4 miiliyoona 4 dhaabbata gargaarsa Ameerikaatiin ramadamee jira. Sirna baniinsa piroojeektichaa irratti kan argaman pirezidaantii mana murtii waliigalaa federaalaa aadde Maazaa Ashannaafiin piroojeektichi hojii gama sirna haqaa fooyyeessuuf jalqabame kan deeggaru ta'uu himani. የጉዳዮች ጥርቅም ነው የጉዳዮች መብዛት ነው ፍርድ ቤት ውስጥ ባያችሁ ዲሞታቲ መነ ሙርቲ ከሰት ረኮ ከንፊዴ ኤርጋኒ ገራ እትጋፈተውማ አመረ ጅሩት ዱፌያስ ዲሞቶ ወጋ ሰዲን ድራ ኤገለመን አደባስኔ ዲሞቶ ኩመ ሰዲ ኦልታን ሙርቶ አካ አርገተን ታሲስኔራ ኩኒስ ከንቴ አቦቲን ሴራ ኬኝ ሰንበታ ፊ ድልበተ ደበለቴ ደለጋ ቱሩዳኒ ኢሞኒ ኩመ ሰዲታ አንፉራመን ጀቹን ገሩ ረኮን ኬኛ ሁንዲ ፉራሜራ ጀቹ ዋን ሂንታኔ ፊ ፕሮጀክቲን ኩን ባየኑ ገርጋራ Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikal Reener gama isaaniitiin fooyyeensi sirna haqaa Itoophiyaan jalqabde deeggaramuu kan qabudha jedhani. A new project between the United States through our U.S. Agency for International Development. Projektii haaraan kun Itoophiyaatti sochii olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirree siyaasaa akka bal'atu gochuuf mirgoota namoomaa fi deemokiraasii kabachiisuu fi taasifamaa jiru deeggaruuf kan kaayeffatedha. Biyya tokko keessatti sirni haqaa fooyya'e jechuun guddina diinagdee fi kanneen birootiif haala mijataa uumuu jechuudha. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa tajaajilawwan adda addaatiif kan oolu yuuroo miiliyoona 10 Itoophiyaadhaaf kenne. Itoophiyaatti sagantaa itti gaafatamummaa hawaasummaa cimsuu fi kenniinsa tajaajilaa milkeessuuf oola jedhame bara 2003 eegalee hojiirra oolaa ture. Sagantaan kun marsaa duraatii fi lammaffaatiin aanaalee 233 irratti hojii hojjetaa tureen fooyyeensi argameera. Kanarraa ka'uun itti fufiinsaan sagantichaatiif Koomishiniin Awurooppaa deeggarsa yuuroo miiliyoona 10 kenneera. Maallaqa argame kanaanis sagantichi gara aanaalee 500tti ol guddisuun itti quufinsa tajaajila hawaasaa dabaluuf oolas jedhame. Gama Itoophiyaatiin waliigalticha kan mallatteessan deetaa ministeera maallaqaa obbo Admaasuu Nabbabaan deeggarsi argame saganticha itti fufiinsaan cinatti hawaasa mirga ofii beekee gaafatu horachuu keessatti gahee mataasaa bahataa jedhani. እዚህ ህብረተሰቡ መብቱን አውቆ hawaasni mirga isaa beekee qaama tajaajila irraa argaturraa odeeffannoo argachaa bu'aa argames akka beekuu fi iddoo hanqinni jiruttis akka gaafatuuf karaa saaqa. Kun ammoo dhiyeessii fi fayyadamtoota wal quunnamsiisuudha. Hanga ammaatti aanaalee 233 irratti hojjechaa turreerra. Amma sagantaa marsaa sadaffaa kanaan gara aanaalee 500tti ol guddisuudhaaf hojjechaa jirra. Deeggarsi kunis galmaan gahiinsa kanaaf nu gargaara. Deeggarsi kun uummanni gaaffii bu'uuraalee misoomaa irratti qabu akka gaafatuu fi deebii akka argatu gochuun sagalee uummanni tajaajila irratti qabu akka dhaga'amuuf gargaara kan jedhan ammoo dursaa jila koomishinichaa Eriksan Abars. So what ISAP is typically doing is encouraging or organizing citizens to have a dialogue. Bulchitoonni sadarkaa jiranittis waan hojjetanii fi hojjetaa jiran hawaasa waliin mari'achuu qabu. Hawaasnis gaaffii dhimmoota garaagaraa irratti qabu irratti kaasuun waliin mari'achuu qabu. Kun ammoo dhimma barnootaa yookiin fayyaa fi bu'uuraalee biroo irratti gaaffii qaban ta'uu danda'a.
Kana jajjabeessuuf deeggarsi kun kan gargaaru harka caalaa sagaleen uummataa akka dhaga'amu gochuufi. Itoophiyaan sanada waliigaltee sirna daldalaa ardii Afrikaa gamtaa Afrikaatiif dhiyeessuu isheetiin miseensa biyyoota hundeessituu sirna daldalaa bilisaa taate. Gamtaa Afrikaa karaa daldalaa fi investimantiitiin walitti fiduudhaaf gahee guddaa ni taphata kan jedhame sanadni kun biyyoota Afrikaa 18 qofatu mana mareetiin mirkaneessuudhaan kan gamtichaaf dhiyeesse. Itoophiyaan immoo biyya 19ffaa ta'uudhaan sanada kana kan dhiyeessite. Kanuma irratti hundaa'uun Itoophiyaan biyyoota hundeessitoota sirna daldala bilisaa ardii Afrikaa taatee jirti. Gamtaa Afrikaatti Komishinii Sirna Daldalaa fi Investimentii Albert Mochang Itoophiyaan sanada murtee kana gamtaa Afrikaatiif dhiyeessuu isheetiif dinqisiifatanii jiru. Ethiopia becomes the 19th country to depose instruments of ratification. Biyyoota waliigaltee kana dhiyeessan keessaa 19ffaadha. Biyyattiin waliigaltee kana mana maree bakka bu'oota uummataatti raggaasisuun ishee ni yaadatama. Waliigaltee kana as gamtaa Afrikaatti dhiyeessuu isheetiifis hundi keenya baay'ee itti gammanneerra. Mootummaa Itoophiyaatiinis baga gammaddan jechuu barbaada. Hojii seena qabeessa kana waan hojjettaniifis baay'ee isinitti akka boonnu nu taasiseera. Gorsaa olaanaan ministeera muummee fi walitti qabaan daldalaa obbo Maammoo Ismaa'eel Miratuun Itoophiyaan sanada mirkaneessitee turte gamtichaaf dhiyeessuu eerani. የአፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነትን በቅርቡ ጊዜ daldala bilisaa Itoophiyaan mana maree bakka bu'oota ummataatiin mirkaneessuun ni yaadatama. Waliigaltee mirkanaa'e sana gamtaa Afrikaatiif dhiyeessuun waan nurra jiraatuuf nutis asitti kan dhiyeessine. Kana gochuu keenyaatiifis Itoophiyaan faayidaa hedduu kan argattu ta'a yoo biyyoota hundeessitoota sirna walabaa daldalaa kan ardii Afrikaa miseensa hundeessitoota yoo taate. Itoophiyaan miseensa hundeessitoota biyyoota sirna daldala bilisaa ardii Afrikaa ta'uu isheetiin faayidaa kan qabu ta'uu obbo Maammoo Ismaa'eel Miratuun ibsanii jiru. የመስራች ሀገሮች ከሆን የነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ምን መልክ መያዝ እንዳለበት መወሰን እንችላለን። Biyyoota hundeessitoota yoo taane sirna daldalaa ardii Afrikaatti geggeeffamu akkaataa kamiin deemuu akka qabaatuu fi akkaataa kamiin sirraa'u akka qabaatu irratti dhimmoota garaagaraa irratti murtee dabarsuu ni dandeenya. Garuu sirni kun hojii yoo calqabe booda miseensa gamtaa kanaa yoo taane murteessuu hin dandeenyu. Murtee biyyoonni hundeessitoonni murteessan qofa fudhachuu yookaan mirkaneessuu dandeenya malee. Kanaaf Itoophiyaan biyyoota sirna daldala bilisaa ardii Afrikaa hundeessitoota keessatti miseensa ta'uun faayidaa qabeessa kan ishee taasisu. Dhaabbanni Facebook kan damee Afrikaa biyyoota Saaraa gadii dhimma nageenyummaa odeeffannoo fi itti fayyadama tajaajiloota kennuu irratti Itoophiyaa waliin hojjechuuf akka barbaadu beekse. Dhaabbatichi gama bakka bu'oota isaatiin ogeessota miidiyaa fi qaamolee quunnamtii odeeffannoo waliin hidhata qabaniif leenjii hubannoo ta'uuf Finfinneetti kennee jira. Dhaabbatni Facebook akkuma tooftaalee tajaajila odeeffannoo hawaasaaf kennu babal'isaa jiru nageenya odeeffannoo eeguufis biyyoota Afrikaa keessatti xiyyeeffannoon hojjechuuf ta'uu beekse. Keessumaa yeroo siyaanaa yaaddoo miidiyaa hawaasaa ta'aa kan dhufe toorota odeeffannoo sobaa fi dubbii jibbiinsaa to'achuuf dhaabbatichi saganteeffatee hojjechuuf akka jiru himameera. Hojii gama iccitii odeeffannoo filannoo eeguuf hojjetuunis filannoo biyyattii bara itti aanu irratti Itoophiyaa waliin hojjechuuf karoora qabaachuus bakka bu'oonni dhaabbata Facebook kan biyyoota Saaraa gadii kunneen ibsanii jiru. Sagantaa hubannoo nageenyummaa odeeffannoo fi tajaajila Facebook kana ministeera innoveeshinii fi teeknooloojiitu dhaabbaticha waliin qopheessuu isaanii riippoortarri keenya Teodros Tolaa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti miidiyaaleen idilee naamusa ogummaatiin hojjechuu irratti hanqina guddaa akka qaban hayyoonnii fi ogeeyyiin damichaa himani. Miidiyaaleen kunneenis sirnaan hojjechuun biyya ijaaruu keessatti gahee olaanaa taphachuu danda'u jedhamee jira. Teodros Tolaa dabalata qaba. Sabaa himaaleen yookaan miidiyaaleen oduu fi odeeffannoo ijaaf gurra uummataa yookaan hordoftoota isaanii biraan gahuun tajaajiltoota soora odeeffannooti yookaanis fedhii odeeffannoo guutuudhaaf kan hojjetan jechuudha. Heerri biyyattii keeyyatni 29ffaanis bilisummaa odeeffannoo fi mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu kaa'eera. Yaada dhuunfaas ta'e kan garee ibsachuu tooronni odeeffannoo tamsaasuuf gargaaran immoo miidiyaaleedha. Kunis garaagarummaa yaadaa keessummeessuun misooma nageenya fi ijaarsa sirna diimokiraasii biyya tokkootiif miidiyaaleen gumaacha olaanaa qabu. Miidiyaan haala gaariidhaan hojjete sirna diimokiraasiitiif gumaachi inni godhu beekamaadha, waan shakkii qabu miti.
yommuu waan biyya kana tokko taasisu irratti waan dimookiraasii biyya kanaa lafa qabsiisu irratti yoo hojjete immoo miidiyichis hawaasaan fudhatama argachaa deema biyyi sirraa fayyadamaa jechuudha. haa ta'uti miidiyaaleen biyya kanaas gumaacha irraa barbaadamu ba'uuf hangam hojjechaatii jiru jechuun hayyoota fi ogeessota damichaa gaafanne. Yeroo kanatti amma bilisummaan kennamee fi pireesiidhaafis miidiyaadhaafis nama dhuunfaadhaafis namuu akkuma barbaade godhaa akkuma barbaade taasa'a. Wantoota baay'ee dhugaarraa fagaatan soba kan ta'antu baay'inaan miidiyaarra oolaa jira. Itiksii yookaan namoota gaazexeessummaa hordofanii gabaasuun hin turre namuu yaaduma isaa barreessaa inni kaan akka politishaaniitti aakti godha. Inni kaan immoo akka nama yaada isaa gabaasutti hojjetaa ture malee oduudhaaf maaltu barbaachisa oduu tokko hojjechuudhaaf kan jedhu hin turre. Miidiyaaleen idilee Itoophiyaa keessumaa dhimmoota gaafiin mirgaa fi faayidaa irratti ka'an irratti ragaa fi dhugaan hojjechuu caala gara fedhiin isaanii jirutti luucceeffatu jedhan namoonni ETV'n dubbise kunneen. Miidiyaaleen biyya kana keessa jiran keessumaayyuu kan afaan Amaaraatiin FM'n magaalaa kana keessa jiranis haa ta'uuti kanneen televezyiiniidhaan jiran baay'een isaanii wal dhabdee biyyi kun laal. Biyya sabdaneessadhaan biyya sabdamne keessatti immoo gaazexeessaan sun saba kam keessaa bahuu danda'a gara saba ofiitti yookaan immoo fedhii gara siyaasa ofii fedhutti harkisa taanaan biyya kana miidhuu danda'a ogummaa kanas akka nurasiin jedhe balleessuu danda'an beekte kanaaf ogummaan itti gaafatamummaa yookaan immoo naamisni gaazexeessummaadha si keessa jiraachuu danda'u qaban itti gaafatamummaan sitti dhagahamuu qaba. Fakkeenyaaf amma dhimma Finfinnee irratti haalli itti gabaafamaa jiru mataansaa waan walitti dhufeenya keenya cimsu ta'uu hin taane adda addummaa bal'isaa deemu fakkaata. Miidiyaaleen idileen qabeenya uummataa ta'anis ta'e kan mootummaan bulchuu fi kan dhuunfaas yoo sirnaan hojjetan akkuma biyya ijaaruu danda'an yoo naamusa ogummaan ala hojjetan miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'u jedhu hayyoonni fi qooddattoonni damee kana. Karaa dharaan odeeffannoo dabarsuudhaan nama walitti buusa amantii walitti buusa sabaan walitti buusa yoo ta'e amantummaadha jalqabarra miidiyaatu miidhama. Yommuu tolchee hojjete miidiyichis hawaasaan fudhatama argachaa deema biyyi sirraa fayyadamaa jechuudha. Akka biyyaatti kisaaraan inni fidu dhaabni siyaasaa yookaan jaarmiyaan siyaasaa tokko hordofu qofa akka ishee guddaatti kaaftee isa kaan ignoor godhaa deemta yoo ta'e kiraakdaawun godha hawaasti walitti dhufeenya hawaasummaa hin caba siyaasni biyyattii diiggataa deema biyyi gara kufaatiitti deemaa jechuudha. Dhiibbaa inni qabu baay'ee waan xiqqaa jedhamee waan lallamu osoo hin ta'in miidiyaan immoo akkuma kamittiyyuu qaama hawaarii guddaa wanta kamiyyuu biyya kamiyyuu diiguus ta'e ijaaruu danda'u. Rakkooleen oduu sobaa yeroo ammaatti qormaata hojii miidiyaa fi yaaddoo biyyoota addunyaa hedduutis taatee akka jiran ragaaleen garaagaraa ni agarsiisu. Very little is known about what actually is going on in Aleppo. Gogaa jiidhatti maru jechuun akkuma mammaakametti dogoggoroota hojimaata miidiyaa biyyattii sirreessuufis ta'e hanqinaalee namuusa ogummichaa keessatti mul'atan sirreessuun rakkoolee biyyaa fi saba irratti dhufuu malan to'achuun ni danda'ama jechuun hayyoonni yaada gorsaa kennan. Seera biyyattii beekuun dirqama ta'a. Heeraa fi seera biyyattii namni hin beekne tokko miidiyaa keessa hojjechuun hin cima. Kanaafis gama seeraatiin hojimaneen mootummaa eeggatu guddaa akka ta'e himameera. Dhiyeenya kanatti hanqinaalee hedduun namuusa ogummaa eeguu irratti miidiyaalee keessatti mul'ataatiin jiru miidiyaalee dirqama ogummaa isaanii eeganii hojjetaa jiran irrattis dhiibbaa fidaatii akka jirutu hubatama. Oduu biyya alaatti yoo ceenu Ugandaan ammallee turistootaaf mijattuu akka hin taane pirezidaantii Yoweri Museveniin dubbatani. Museveniin kana kan dubbatan turistiin lammii Ameerikaa tokkoo fi daawwachiisaan ishee namoota hin beekamneen butamanii poolisootaan erga baraaramaniin booda. Namoonni jara butanii dhoksanis turistoota halkan biyya laalaa turan kana gadhiisuuf $500,000 kan gaafatan ta'ullee poolisoonni sakatta'iinsa cimaa taasisaniin bilisaan baraaruu danda'anii jiru. Lammiin isaanii baraaramuutti gammaduu isaanii Tiwiitariidhaan kan ibsan pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump Ugandaan namoota turistoota butan adamsee qabuun seeratti akka dhiyeessu dhaamanii jiru. Afrikaa Niwustu gabaase. Gamtaan Afrikaa haalli yeroo ammaa Liibiyaa keessa jiru akka isa yaaddeesse beekse. Rakkoon Liibiyaa kun biyyoota ollaas ta'e biyyoota Afrikaa Saharaa gadiifis yaaddoo nageenyaa ta'uu akka danda'u beeksee jira. Teediroos Tolaa dabalata dukkana qindeesseera. Waraanni Liibiyaa ammayyuu itti cimuun biyyattiin ogdii waraanaa taatee uummatni biyyattiitis waraana cimaadhaan dararamaatti jiru jedhu gabaasiiwwan miidiyaalee idila addunyaa garaagaraa. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti koomishiniin mirga namoomaa qaamoleen namoota nagaa irratti waraana labsan ni gaafatamu jechuun beeksise. Gamtaan Afrikaatis dhimmichi akka garmalee isa yaaddesse ibseera. Dubbi himtuun gamtichaa aadde Iibaa Kaalundaa waraanni Liibiyaa dhimma yaaddessaa fala barbaadudha jechuun dubbatu. Libyan crisis needs to be preceded by a Libyan-led
Waldhabdeen Liibiyaa isaanuma walii isaaniitiin furamuu qaba. Rakkinicha furuuf hunduma isaanii hirmaachisuun barbaachisaadha. Gamtaan Afrikaa dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Waamichi araaraa Finfinnees bu'aa fiduu qaba. Dubbi himaan barreessaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Isteefan Tujaarikis gama isaaniitiin jiraattonni magaala Tiriipoolii danuun baqachaatii jiraachuu ibsanii deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuuf illee haalli jiru gaarii miti jedhu. Waraanni kunis misoomawwan bu'uuraa mancaasatii jira. Kanaafis hundumtuu waraana dhaabuu akka qaban gaafatan. Xiinxalaan siyaasaa Dr. Nabil Nek Eldin haalli amma Liibiyaan itti jirtu garee shororkeessitootaatiif caarraa gaarii uumuun biyyattiin immoo akka diigamtuuf dirqisiisaatii jira jedhu. For the last 3 years or 4 years, waggoottan 3-4 darbanitti haalli nageenya Liibiyaatti ture biyya qabeenya boba'aan badhaate tana ogdii waraana gochuuf kan akeekame ture. Waldhabdeen Liibiyaa kun biyyoota ollaa isheetiifis ta'ee Afrikaatiif warra Saharaa gadiitiifis yaaddeessaadha. Awurooppaafis rakkinichi hin hanqatu. Rakkoo kanaaf naatoon itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Akkuma duraaniitti waraana biyyattii qabbaneessuudhaaf waraana hiikkachiisuu qaba. Biyyoonni lixaa Ameerikaanii fi warreen duukaa hiriiruun Liibiyaa bilisa baasna jedhanii hoogganaa biyyattii Koloneel Muammar Gaadaafi ajjeechisiisan amma argaa dhageettii dhabanii callisuun isaanii uummata addunyaa raajii jechisiisuunis himamaa jira. Xiinxalaan siyaasa addunyaa Dr. Nabil Nek Eldin waadaan waraana Atlaantikii kaabaa neetoon itti gaafatama fudhachuun akka Liibiyaan tasgabbooftuuf hojjechuu qaba jechuunis gaafatu. NATO, as they have intervened with a heavy stick. Naatoon akkuma waggoottan 8 dura Liibiyaa tasgabbeessuudhaaf fincila biyyattii dhaamsuuf gumaache ammas sanuma itti fufuu qaba. Ministeerri muummeen amma Liibiyaa bulchaa jiranii fi beekamtummaa idila addunyaa qaban haleellaa finciltootaan irra gaatii jiru fonqolcha mootummaa jechuunis balaaleffataniiru. Gabaasichi kan CGTN fi VOA'ti. Pirezidaantiin Maalaawii Piiter Mutaarikaan marsaa lammataaf biyyattii bulchuudhaaf filannoof galmaa'anii dorgomaa jiru. Uummanni Maalaawii yeroo lammataaf akka isaan filatuuf waamicha dhiyeessani. Pirezidaant Piiter Mutaarikaan waggoottan 5 darbaniif aangoorra kan turan yoo ta'u, dhaaba isaanii Dimokiraatik Piroogiresiif Paartii bakka bu'uun marsaa lammataaf dorgomaa jiru. Waggoottan 5 darban keessattis waan pirezidaantiin kamiyyuu hojjetee hin beekne Maalaawiif hojjedheera jechuun Piiter Mutaarikaan dhaadatanii jiru. Gabaasichi kan Afrikaa News. Oduu biizinasiitiin baatiiwwan 8 darban keessatti baay'inni meeshaalee koontiroobaandii kan seeraan ala biyya keessaa ba'uu fi gara biyyaa osoo seenanii qabaman dabaluun isaanii himame. Dulli koontiroobaandii irratti eegalames cimee itti fufee jira. Dabalata oduu kanaatiif Mangistuu Akkuma. Itoophiyaa keessatti daldalli seeraan alaa fi koontiroobaandiin rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uumaa jira. Sadarkaa biyyaattis hangi koontiroobaandii biyya keessaa ba'uu fi gara biyyaatti seenuu beekamee hin jiru. Ta'us tilmaamni meeshaalee koontiroobaandiin qabamanii dabalaa jira. Baatiiwwan 8 darban keessattis tilmaamni meeshaalee koontiroobaandiin qabamanii kan bara darbee waliin yoo ilaalamu 21 dabalee jira. Komishineerri ittaanaan ministeera galiiwwanii fi gumrukaa obbo Mulgeetaa Bayyanees rakkoon koontiroobaandiin dinagdee biyyaa irratti fidu guddaadha jedhu. ከገቢ አንጻር ያለው ጉዳት gama galiin rakkoo inni fidu guddaadha. Mootummaanis galii walitti qabuuf karoorse akka hin milkoofne kan taasisudha. Kanaaf ammoo mootummaan xiyyeeffannoon hojjechuu qaba. Dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa guddaa waan geessisuuf mootummaan misooma karoorse akka hin hojjanne taasisa. Komishiniin poolisii federaalaas meeshaalee waraanaa fi meeshaalee karaa seeraan alaatiin socho'aa turan to'achaa turee jira. Gara fuulduraattis qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin ciminaan kan hojjetu ta'uusaa ibseetu jira. ወንጀል የመከላከል ስራ hojiin akka to'achuu kan poolisii waan ta'eef poolisiin daldala seeraan alaa fi koontiroobaandii ittisuuf xiyyeeffannoo cimaa taasisaa jira. Tokkoffaa gama dandeettii cimsuutiin lammaffaan ga'umsa isaan cimsuu irratti hojjechaa jira. Gama biraatiin deeggarsa galiiwwanii fi gumrukatiin meeshaalee koontiroobaandii to'annee jirra. Itoophiyaanis waggaatti daddabarsa maallaqa seeraan alaatiin birrii biiliyoona 2 tilmaamamuu dhabdi. Ministeerri galiiwwanii fi gumrukaas rakkicha furuudhaaf hojimaata haarawaa baasuun mana maree bakka bu'oota uummataan raggaasisuusaa dabalataan komishineeriin ittaanaa ministeera galiiwwanii fi gumrukaa obbo Mulgeetaan himanii jiru.
በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደረጃ sadarkaa mana maree bakka bu'oota uummataatti keeyyatni 437 bara 2011 mirkanaa'ee ba'ee jira. Kunis karaa seera qabeessa ta'een ministeerri galiiwwanii fi gumruukii poolisii federaalaa hundeessuu danda'a isa jedhu gara hojiitti hiikaa jira. Yeroo gabaabaa boodas hojiirra kan oolu ta'a. bara 2010tti kontiroobaandiidhaan birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 52tti tilmaamamuu qabamuu danda'eera. Daddabarsa maallaqa seeraan alaa, albuudota, caatii, boba'aa fi oomishaaleen biroon immoo kanneen kontiroobaandiidhaan gara biyyaatti seenanii fi gara alaatti ba'anidha. Bara 2006 hanga bara 2010ttis meeshaaleen kontiroobaandii birrii biiliyoona 3.9 olitti tilmaamamus to'atamuun isaa ibsamee jira. Keeniyaa fi Afrikaan kibbaa maree daldalaa fi investimentii sadaffaa Afrikaa kibbaa Johannesburgitti geggeessanii jiru. Maricha irratti biyyoonni lamaan gama daldalaa fi investimentiitiin walitti dhufeenya isaanii cimsuu fi waliigaltee isaanii haaressaa akka turanis ifoomsamee jira. Mangistuu akkumaatu gabaase. daawwattoota dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoowwan ispoortii simbiraan ga'uuf ammoo Muktaar Abdallaas istuudiyootti argamee jira. Muktaar akkamitti? Nagaa oolte. Mee maal fa'a qabattee jirta gama ispoortiiti? Chaampiyoonsi liigii Awurooppaatiin kaleessa taphoonni taphataman egaa haadhaan eegamneen kilaboonni gariin injifatamanii gariin immoo injifataniiti kan isaan jirani. Har'as taphoonni eegamaan 2 jiru chaampiyoonsi liigii Awurooppaatiin jechuudha. Akkasumas taphoota chaampiyoonshiippiis ilaalla jechuudha. Ayyee yeroo gaarii. Oduu ispoortii sa'aatii kana waliin ammoo kan isin waliin turu Muktaar Abdallaatiin faana tura. Taphoota chaampiyoonshiippii kaleessa taphatamaniin Blackburn darbii kaawuntirii 2-1, Bristol Cityin West Brom 3-2, Leeds Preston 2-0 injifataniiru. Haaluma wal fakkaatuun Sheffield Nottingham Forest